يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك داكونا دكيسة أمان جيرا بيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال لداسيتو بيك وان كيسة يا إله يوني مانيا كادو لا ما تلا كورا هاي نو تلان من كان يا أما تو ميبر تكوجلا تكوسنا في دي كان تبر هاي في دي بكا في دي نو تلان لا تنان دبينا تيكن نيدي مباكي برا ماي شانت ليه معلش تنام بشان قرنا إيه معلش معلش ما قرنا ولا أمسي ترى ترى دائما يسافر تلقى قام سنفتح ينفني ما مودنا هذا كنت بابا كنت أنا ما ندو قدي أورد ده ما ندو قدي فيه كذا تينا كوفيكاي वो बदे थी जो बहुत थे ये हो रहा है तेरे मत देखो तो तेरे पास ये हो रहा है ना वही ना ये नो मोया Gara gama nara guys bagara bi base mal da mas ma wonno da bishan ganna ite bishan tu muju jata ni bala tarat gannu da raboni ana tifiran kawdo kamera yi fada simu baba wait kan fai kon baba sita nada TikTok in durani hingu bate bismillah mal ke ser ta doctor doktori matan rugala patame gagala patame يا رب العالمين أما وان شن تمانا كنا بومبنينو لما ناكنا بسم الله mo polino am gabda jirdani بومبنينو لما ناكنا أما في الرقم كودي ميبر أما فجأة سبياتين emani دايما namiti kadba ko dajisera goditi tani yawati bismillah إنسان ترف تجدي عنك سلاك وداني لسمو حد ويني كم كون الرف التدمت God abarna miti no you are wala taka ara dena ta de be mane makina dim tu la mata dimana kan ti oru tu gide onan dost وفي أبتة كلو أنتني أميرة سنا الكتبة أبتة إيديتي أبتة أول تجولي كان كنيا دبي سين أرجع نجزينو إنك أتو جدًا
waliin garuu doktor mana digoo tanaan jira. Amma maaliif teessalaati? Akkaan biyya isaanii jiru beekti. Gandummaa qabdi akkaan biyya isaanii kana jiru beekti. Gileeta sana barru sun akkana ta'e mana birata. Arreesii qofa gandummaa dabaare. Keessummaa biyya kootiiti jetteeti bar. Taap godha. Isii immoo. Osoo saloonii gubbaa jiraate tapha sadii amurtii qaxaqqattiidha. Atas kotte naan dibdee bar. Ani ilmoo haftaa miti ufillee haftaa midha waan ta'eef beeyta wannoon kana tamacha olide ala ho'a keessa qabbana jala ciisu kana fedha. Namoosisaa mee? Namoosisaa. Guys, namoonni argitan hundi keessan haadhalee naaf oola godhame 8,000 guutu. 8,000 guutu fooloo godha hundi keessan deema. Hundi keessan. Silaan jaartiin jaarsan galateeffattu jedhani haana galateeffattu kun amma akkatti bakka biraatti 5,000 guutu yoo ati hirreetteen aarsitee laayivii hojjiseen hundi keessan deema fooloo godha. Wallaa kan itti dheengadda mana kan keetitti dhibba meeqa wayii ture? Achuma jiraanuun adeemneeni. Garuu kan kaleessa mana Kiingii deeme, mana Aljaziiraa deeme, sanbooda mana haadha shaniitti immoo kuma guute bakka. Sanbooda fumannaa gochuu jalqaban Oromoon kun wallaan. Mana Kiingii mana maammee gandummaaf ijoollee jimmaa fooloo sii goran kennasi jibban jechuu argite. Laayiviin turre gaa. Namni ana seen jiru barsanaa dirqiidhumaan itti barreessee dhiisuu danda'a moolla seensisan malee. Guys, hundi keessan fooloo godha nurraa afaan amantu amma argitanii. Nama 100 qofaaf. Hundi keessan fooloo godhaa nama 100 qofaaf. Namni 900 fi 30 kun fooloo godha dhaqaatini. Deema hundi keessan. Taap naa godha warri mana kooti. Kiingilaa fi maammee paarsaa argitanii kafirallee fooloo godhaa fi bakka. Goonee fi jirra. Warri haftan godha. Waan 40 naa kennaa. Ombolino namni nu guutu hin jira nu bira. Ombolino. Deemee bakka namni Ahmed, thank you. Thank you, Ahmed. naa kennaa. Ombolino. Ankoobar yoo dhufan ilaaluma tokko dhufanii yoo deeman aluma tokko deeman. Ombolino. Abaaboo tokko tuttaanii waan 5 laataa durgaan guuta. Dhume daqiiqaa. Akka Doktor Firrikeetu sila jiraatee bar. Ombolino. Ombolino. Seenaan boosee fira koo ari'atte. Hin taane maal? Laa fixateetuma deeme firri leena fi miti. La, hin fitanne wallaa. Hin fitanne. Kaayyoon isaa kudhanii duwwaan nu mooyuu ture beeyta haadhabditti keessa balleesse. Akkas isaa ture koomentii jedhume. Mee wallaa? Wallaahi. Yaasimmoo. Dhibba shanshanii silaa sigara beeksila seenaa galmeessuuf ture isaafillee anaafillee seenaadha. An kudhanii duwwaan namni naan booyu firii argee dileen bareedinaan beekama jalli malee mooye moo kudhanii duwwaan. Shayitaana qabu. Bar lamuma bichaa si hafee ture. Lamaa inshallah yoo takkabde ka kundaa faatu taate sirraa fuune humnaan fuune hime waa tolaani. Maal godharee sichi bar bishaan darbe waraaboo jedhama akkanatti homaa gochuu hin dandeenye. Ara taap naa godha waliin. Taayimingi iyyuu bar baay'ee furfuun jettani. Taayimingi kan naa kenne firiidha bar. Okay. Waan firiin asii kennaa achi kennen se'aa ture beektaa? Gaayyo waa fiqaadu baankii daldala Itoophiyaa jechuun fakkaata baankichi kuni. Kanaaf obboleetti kenna kana wallaahi dhugaa an akka nama tokkotti haadha ta'uun isii baay'ee tokko na gammachiiseera. Osmaan Kamal riyaala 200 maashaallah aleeka. Wallaahi Osmaan yoo dhugaa galchiteef rabbi si haa kennu rabbi sirraa haa jaalatu. Osmaan Kamal kun riyaala 200
Riyaala 2000 jechuun birri meeqa ta'a Usman? Riyaala 2000 500 ta'a. Okay, herree kanatti maal ta'a lakkaa riyaala 200 ni ergan jenne. Yaa birriin Saawudii xiqqoodha maaba? Birriin Saawudii kan hundi xiqqaadha? Kono amma piin godheera kun as gubbatti. Maqaa wajjimaa koppiin godhirre. Kono lala as gubbaa qabadhala. Samiraa Nuuraa Galatoon. Thank you Samiraa. Thank you. Asirraa barreeffadhaa warri namni erguu fi barbaadda. Birri Itoophiyaa 2000 hin kennaa. Ganni jeelaan Itoophiyaa yoo jiraatte rakkoon qabu. Gin biyya biraa yoo jiraatte please rabbi si haa kennu 300 godhiif. 300. Oromoo hin gowwoominaa. Rahima Neewje. Ne daddab coomaa cinqillaat. Mootii taate na dhageeffadha. Mini ani teessifne Oromoo hin gowwoominaa itti. Kuni gowwummaadha. Isin sobaa jirra. Amaane thank you. Amu isin sobaa jirra ummata. Mucattiin dhugaa deesse wallahi. Wayi kijiba kun suuraa isin agartani interview isin dhageettani. Min chigiraan loo gargaarta. Bira 500 argita. Bira 500 Itoophiyaa jechuun bira 200 hoy. Wallahi anamma ergaaf maara koo bira 500 erge. Guyyaa tokko jimaa qama'ee bira Itoophiyaa kuma waliin qamaan biyya kanatti. Wallahi san dhiisee yoo si ergina wayya kamaasaa guyyaa tokko. Amaane thank you. Galatoo yaabii. Thank you. Tanaa kanaafi intala gabaabduun bareedduun amala qabeettiin ture. Wallahi Ejjigaayyoo jechuun nama amalli isii bareeda wayiiti. Intalli gabaabduun bareedduun amala qabeettiin Ejjigaayyoon tun jechuudha. Haadha ta'uun isii si gammachiisee 500 Itoophiyaa argitee homaan miidhamtu. Kun immoo gowwummaa miti. Ani nin gargaara. Amaanee koo habiibti wallahi rabbi si haa kennu gargaarin dhugaa. Akkaawuntii isii amaanee kaa'ama asirratti maxxansaa jirru kana Ejjigaayyoo fi Qaaduu maqaan isii. Kun immoo yoo tamaamtu nu shawwada maal jaa jirtan obboleeyyan kiyya dhagaa TikTok asii Facebook asii laala. Ani kama fayyaalummaa fide malee namni tokko waan akkasa kanallee akka gootan hin beeka. Akka yaaddan hin beeka. Jechuun akka waan nama kuma Quraanaan ergaa maashaallah wallahi amaane rabbi si haa kennu arjaa nama dhugaa rabbiin guutee dabalee sitti haa kennu. Kun agartanii ilaala. Kanaaf suuraa isii fidiyan itti qoosoo osoo hin taane akka namoonni tokko itti qoosoo hin taanetti amaaneen kun kuma Quraanni ergaa fi itteerti subhaanallah aboo rabbi si haa kennu wallahi rabbiin dabalee dachaan si haa kennu rabbi si haa gammachiisu. Dhugaa wallahi haadha ilmoo ta'uun isii anna gammachiiste. Mucaan durriyyeen baalageen sun shawwadee taphatee biraa deemuyyuu gammu jattiin tun haadha ta'uun isii baay'ee tokko na gammachiise. Interview isii amma dura osoo isiin ulfaa'een goote tokko laalee baay'ee tokko dasna hidde. Amalli isii ufitti amanamummaan isii bakka konfidensiin isii baay'ee namatti tola. Jechuun waa'ee yaalaa kanallee gaafatamtee turte namoonni akka shawwaduuf yaalan yeroo baay'ee ni dubbatti. Ofirraa dhoggaa turte jechuudha. Garuu kun shawwadee namni nama amana dhugaadha. Ilmi namaa kun dogoggortee kun isii mudate. Kanaaf gargaaranii bira dhaabbadha. Nama gargaaruudhaaf immoo nama ta'uun qofti gahaadha. Eenyummaan hin barbaachisu nama gargaaruudhaaf. Eenyummaan hin barbaachisu, amantaan hin barbaachisu. Habiibi muslima barbaaddu muslima gargaari rakkataa yoo kiristaana ta'iti. Barbaaddu kiristaana ta'ii muslima ta'ii kiristaana gargaari. Sigalee peentee gargaari abbaa amantaa fedhu barbaadu gargaari. Rakkataa agartee adii gargaari, araba gargaari, gurraacha gargaari, amantaa isaan laaleen, eenyummaa isaan laaleen, bifa isaan laaleen jechuu hojii isaa gabaabina isaa bareeduma isaan laaleen. Rabbi sii deebisa dhugaa rabbi. Rabbi si deebisa. Sadaqaan immoo lafan baddu. Sadaqaa fi kadhaan sadaqaan ati sadaqattuu fi kadhaan ati rabbiin kadhattu lafan baddu jechuudha. Hundi isii miizaana gaarii irratti sii teessi. Keessattuu immoo nama akka Ejjigaayyoo kana gargaaruun kana caala maamsu gammachiisa. Ana immoo aftaamii ta'e isin hin gaafata ture. Immaas falligoon nagar zagaaloo ganda haana nyamaa gochuu hin danda'u dhugaa rabbi dubbachuu. Sidii galee deessee jirtee warra deessee jirteettan deessee jirti natti fakkaate. Dhugaa garuu da'uu isii kana quban qabu garuu kaleessa jummaa ganama mucaa wayii asirratti dawwalee ana biratti amma deette yeroo yeroon dhageera. Itoophiyaa irraa asirratti dawwalee jechuu isii bira jira. Akka gargaaramtuuf yeroo gaafatu. Nama akka Ejjigaayyoo tana jechuudha. Tokkoffaa haadha ta'uun isii nama gammachiisa. Lammaffaa isiin tun qaruu ta'e nama addaa wayiiti. Sadaffaa mootu uumamaan gabaabina kennaa rabbitu kenneefi lakki hin deenne. Caaltuu hin deenne jechuudha. Garuu interviisii keessatti illee ji'a kana keessa akka dubbatteerti. Yoo akka ta'e beekuu baattuyyuu ji'a kana keessa hospitaala dhaqxee akka deettu dubbatteerti. Kanaafi namoonni gargaaruu barbaadan dahuu har'atti illee dahuu baattu guyyaa muraasa keessatti dahuun isii waan ol ta'eef akkaawuntiin isii kana kuno Ejjigaayyoo fi Qaaduu jedhaatii 1117 tokko baankii Itoophiyaa baankii daldala Itoophiyaa Ejjigaayyoo fi Qaaduu jettanii argitaniif qarshii 1000 yoo argitaniif nama dhibbaa as jiru kana keessa amaaniin 10,000 ergaaf jettee maashaallah rabbi malli irra deebii rabbi sitti haa kennu siin jira addunyaa dhuma hin qabne warri kuwwanis birma 500 yoo argitan 500 gadi bu'aan qabu 500 gadi
maal aannan takka irraa hin bittu. Akkuma isin jedhe aannan tokko qarshii 400 ka daa'imni dhuyidu paamparsiin meeqa Itoophiyaatti amma paamparsii yoo xiqqaate qarshii 340 gadi ta'u paamparsillee homaa bu'aan qabu. Kanaaf 500 ol ergaa. 500 irraa gara 500 oli. Namni 200 yoo erge kuma. Daa'ima isii guyyaa tokko nyaachifnee jechuudha. 50 ergaa fi no soban barbaachisu dhiisa. Akka addeetti duushiin kun mari'atiin jalaa baqattee sinaa Samira maal jettee dhageenne inni dubbifamaa ta'etti qubee Oromoo seeraan barreessa. Samira 50 ergaa fi Riduu Kaliil 50 keetti kun qoosal dhugalleen fakkaatu hin ergitanillee 50 miti amma 500 ol kuma takka kuma lama maaliif humna keessanii ol isin hin gaafanne kuma takka kuma lama 500 yoo ergitaniif bareeda. Nuti bara namni hundi kuma erguu fi qaba namni hundi 500 erguu fi qaba. Kanuma keessa immoo dhiironni keenya gorsa isinii qaba warra dhiirota keenya jechuudha. Yoo shamarran keenya Baangaalii yala deeman yoo shamarran keenya Paakistaanitti heeruman yoo shamarran keenya lammii biyya biraatti heeruman osoo nuti jirru akkana taatanii akkas taatanii akkana taatanii akkana taatanii jetta. It's not fair. It's not good. Isinii galee kun xuruu miti gaarii miti. Reefi hanga giifti naa kennaa ture amaanee miti isa lakkaa agartuu jedha maqaan isii. Kanaaf fooloo yoo irraa ما شاء الله. احنا وين صرنا كم قسط ما شاء الله 20 ما شاء الله ما شاء الله. يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك داكونا دكيسة أمان جيرادون بيكو بيتي دنيا كيسة يا الله انسان جالة داسيتو بيكوان كيسة يا